بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الجواب سيتين دامس بريدة تكوجا ما خيسون دبر سيتين دفه بليان كينيا خاجرو في خاسن جرس ورا رافيد ربنا وتعيسو يرتي هيروما دلان برباد يرتي هيروما دلان بربادو ريفوغا تن يرتي دلان روان أركتو waan feetu isin himne jirra amma waan dhiiritti dhalaan dhiirarraa feetu isin himnaa gama keessan dabarsina jechuudha. Gama keessan dabarsina warra irraa fayyadamu rabbi naa taasisu. Dhiirti dhalaan feetu hawaa afur qabu jechuudha. Hawaa afur qabu jechuudha tokkoffaan ka harka guddatu. Hawaan ejjuun qorqonne. Hawaan darbeen dubbanne. Ka dubbii alam baafne. Kana kuno waan afran kana dhalaan dhiirarraa barbaada. Heerumaaf jaalatee fedhaa kana barbaaddata jechuudha dhalaan dhiirarraa. Gartee hawaan dubbatu gartee hawaan dubbii alam baafne jechuudha. Dhalaan afuriin dhufti saddeetiin bultii. Afuriin dhufti saddeetiin bultii. تقبلون ب40 وتدبروا ب80 أجي والنسين أفرين دفتي جنمي حركة فولة دابة ميلة قنان دفتي صديق تقبض بوليجو وفن سيسين بلتو تصديق أو بوتو بولتي يجو صديقان تقفان قالي غربا غدو أمانة غربا جبيسو غربان garaan isii dhalu kabajaa haadhaa abbaa gurbaatis qabaachuu afuraffaan shanaffaan ollaa wajjin wal qabaachuu jaaffaan qusannaa gurbaa qabaachuu torbaffaan bakka irraa dhorkan irraa dhorkamuu saddeettaffaan loltu hambaa qabaachuu saddeettanaani dhalaan bultii jechuudha. Saddeettantanaan dhalaan bultii. Hayyee saddeettantan qabaannaan dhalaan bultee. Shartiin niqaa shani. Abbaan talaa jaalalan talaa qeebaltii gurbaa sadaffaan qeebaltii gurbaa afuraffaan maarrii qabaachuu afuraffaan shanaffaan shaahida ragaa qabaachuu jechuudha shaahida qabaachuu shanaffaa hanqa kanaani shartiin niqaa shanan kana kun afuriin mayra niqaan kun afuriin mayra jaalala tokkoffaan rahmata lammaffaan sadaffaan faayidaa buusuu afuraffaan tikaa yookaan gurbaa tiisuu isiinis gurbaa tiisuu innis isii tiisuu hanqa kanaani mayraa jechuudha kana isin dabarsina bilayeen keenya warra irraa fayyadamu rabbi naa taasisu ka dhiiraa dhalaa hundaa warra gartee dhaamsa kana ka faayidaa qabu kana ka faayidaa hin qabne ka muuziqaa ka adda addaa ka dhalaa dhullaa ta'e hundaa'u sheer gootanii cufaa kan dabarsitanii kan diliin illaa qiyaamatti warra ka'ee gadhiisuu fi ka sheer godhuufis kan diliin tokko isaanii irraa hin irranne guututti gartee jala deemtu wanni ol baasan hundinuu gartee takkalleenu hanqa guyyaa qiyaamaatti waan teessuuf takka faayidaa qabtana sheer gootanii sawaabni siitiis akkasuma hin cittu jechuudha.
irraa warra fayyadamu rabbina haa taasisu naaf isinis. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Asumaaniin xiqqaa tokko gama keessan dabarsu shimbirroon afuriitu wal bira taa'ee taa'a. Tokkoffaan wayyaa calleessinuma tola jettee. Lammaffaan dubbiin waa lama jette. Dubbiin waa lama jette. Sadaffaan lamaan maaliif maali jette. Afuraffaan kasaaraa fi milkii haa. Kasaaraa fi milkii jette. Kanaaf warra gartee kasaaruu miti. Warra gartee kheyrii keessatti hiruu miidhagfatu rabbina haa taasisu. Kanaan dhaamsa kun keessatti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.